جال لانسي جالو خيسا ويسلا أنسي اللي كمسا نندبر توكي خيسا يا دينو إنسان سيجيسا جال لانسي جالو خيسا ويسلا أنسي اللي كمسا نندبر توكي خيسا جال لانسان سيجيسا نندبر توكي خيسا يا دينو إنسان سيجيسا أنيس فلان درافقا ألبوم قبيساتين جرا كليبي داس على منا كيات يوجيني سوجدي إسنيف دي سوداف فلان درا أما جا أنيس نماني براك أو هيتشوكي يا ميلين تي فلان درتي إلا أما جرو جينين كابسو كباتوري يتشوكي يسانو ما فينا واسق يراتوري أما مو يا ربي جي gama durati gama fulo durati albuma ka ojade fita detu jira musika ojata ma jira so ya rabbi je clip ilanis wa awasa ya waji wala garra keessummaan keenya har'aa weellisaadha sarnyii arfan qallooti waltajjii garaagaraa irratti sirbee sirbisiisee burraaqee utaalchisee shubbisiiseera weellistoota hedduufis walaloo fi yeedaloo kennuun akka dhageettii horatan godheera weellistoota akka Raajuu Muhammad Na'imaa Abdurrahmaan Abdishuu Ammaa fi Ramadaan Amoodiyaas warra maqaa dhahuun danda'amuudha weelluu fi weellisuu yoo irraa baran malee itti hin himanii akaakayyuu fi abaabayyuu irraa dhangi'amee dachaa fi daraboo irraa dhaalee hiriyoota waliin mo'ixeffatee gabbifachuun dubbii afaan isaatiin nutti hime. Sooka namni gaalli hiriira duraan laallata yaani anis wallistoota mana duraatiin laalladhee wallistoota mana duraa wallistoota Oromoo haa Alii Birraa irraa eegalii hedduutu jira gaa Alii Shabboo Alii Birraa Adam Haarun Khadir Saidii jira hedduugaa zamana keenya kanattis kottugaa Adnaan fa'aa jira hedduudha wallistoonni Adnaan Mahammad Daayitee Mokonnon fa'aa jira hedduudha gaa warra laalannee artii itti seenne jechuudha dargaggoota keessaayis warra buleeyyii keessaayis maqaa sii kaaseetiin jira jechuudha dhaloonni kiyya Oromiyaa bahaa godina Harargee bahaa aanaa Malkaa Balloo jaajittiin daladhee guddinni kiyya magaalaa Dirree Dhawaati artiidhaas kan hin jalqabee magaaluma Dirree Dhawaati maqaan kiyya guutuun Taajuu Shurrubbee Haajii jedhama Taajuddin Haajii Bayyuu naan jedhama. Artist Taajuu Shurrubbee maqaan dhaloota isaa Taajuddin Haajii Bayyuu maqaa Shurrubbee jedhu kana guyyaa keessa hiriyoota isaarraa akka argate dubbata. Shurrubbeen maqaa qoosaati maqaa rifeensa kiyyaati. Rifeensaan qabaachuu ture soo Jabuutitti gaafaan jiraachuu ture rifeensa dheeraan qabaachuu ture soo sammooda hiriyoonni kiyya shurrubbaan dhawachuu ture yeroo hedduu saniif Taajuu Shurrubbee naan jedhanii na yaaman. Achuma maqaan kunatti maxxane irra guddaa namni waan na beekuun Taajuu Shurrubbee waan na beekuuf jecha albama irrattis Taajuu Shurrubbee hin godhe. Ammallee beektaa bika sanitti waatu jira abbaan kiyya nama aalimaa guddaadha nama mudarrisa nama ilmi hedduu nama qaraasisuu sheekha guddaadha beekamaadha Harargeetti soo kanaafu Haajii Bayyuu jee hoggaan artii gubba godhe rabbi rahmataa godhuufi abbaan kiyya ni akrame soo kanaaf Taajuu Shurrubbee godhuu na wayye jeetiin Taajuu Shurrubbee godhe. Artist Taajuu Shurrubbee gumgumee walaleessee weellisaa ta'uuf ciini yookiin aruuzni ganda qoree kan yeroo duraatiif sirba BCBC jedhu itti sirbe bu'uura akka isaaf ta'e hin dagatu. Wallahi ni yaadadhaa ganda qoreeti cidha dalagu jirra yeroo san ana gadamni gaafa san jiru Ali Muhammad Diimaa falmataa roorroo Ali Muhammad Diimaa soo aliin gitaara taphataa kiiboordii taphatu tokkos ni jira soo achittiin yeroo duraatiif sirba kiyya BCBC kaja'u. Isa stage irra wallise soo gaafa sanniin gammade jechuudha. Akkam ture reakshiiniin nama gaafa? Hedduu bareedaa ture kiyyaan hariifa jaan boo namayyuu ni qeebalan akka gaaritti.
gitaaraan taphatan nuti direedawaatti gaafa duraa artiin kiiboordii eegana wanta ja'an malee gitaaraan namayyuu taphata gitaara kan akka aadaati namni direedawaa hedduu taphata nu malee jechuudha soo nama kana jala taayitiin eegaa olaa gitaara naadhawan maal jaanii abaqaanis namileen na seente fedhiin qaba barachuun qaba jeetiin gitaara cabaa barbaadee gitaara cabaa san gitaarri kun ka dur alshabboositti darbe jaaniitiin harkadde gitaara san nin bite qarshii 60 nin bite cabaa bar kanan qabu san booda fuudheetiin garaaja geesse garaajatti namtichi tokkoon waliin naa wanta godhe jeeni godhee san booda haadatti bite harkisaa kun bareeduma wanti bikka kana cabaadha bikka gubbaarraa kanatti wanta joo kanatti bikka sana hiisisee san booda tolchisiisee gitaara sunitti tuttuquu ture san dura gaafa istiidiyoo kabbadaa lammaata gaafa almaas tafarraatiif kanneen wanta jedhan artii keessa tureetiin jira baay'ee gaafa san taayitiin isaan kana lala gitaara kabbadaa si jira alii achi keessatti alii Mahamad Diimaa ni taphata san booda ogaa isaan deeman anniin tuttuqa san booda gaa kiyya horachuun qaba jeetiin cabaasan bitadhee cabaasaniif bare san achi booda gaa gitaara biraa Finfinnee irraa hin harkadde ni taphadhe bakka gaariitti dhukkeen irraa kaasanii hin bare gaa gitaara hedduu harkadde san booda gitaara hedduu sirba tokko jira kaniin sirba kiyya keessa albama bilaash ta'anii geeraruu qajoo sirba gartii yaa rabbii keenya goytaa joo sirbeetiin ture durgabrummaa wajjin nuumni ati uumama beektaa qakeenya irra nu tumsi nu deebisii guyyaa bilisummaa teenyaas dhiisi waan hin godhu nama iyyuu kaanis tokkummaa jee kaanis kaa jee kaanis jeemi anis rabbiin garadhe bilisummaadhaaf beektaa faniidha jechuudha hedduu si qofachiifti waan hedduu jira maallaqaan nama bituun mootummaan gabroonfataa waan amma eegalee miti duri fasidu maallaqaa nama bituu yaadan nama wal bira qabdee ilaaluu qabda saba kiyya maallaqaa irra na wayyaa achi baate Suudaanii seente Suudaan seeneeti Suudaan irraa Masri seeneeti Masri irraa bishaanii Xaaliyaan dhufee Xaaliyaan irraa Suuzerlaandii dabaree Jarman dhufee kanatti kara mana gahaatiin guyyaa 4 moo 3 seente rakkoo hedduudhaan dabarseen mee rakkoo san keessaa rakkoo jajjabduun dabarseen soo ani gaafaan biyyaa deeme maallaqa illee hin qabanne hin qabu waa xiqqoo hin qaba soo uummata Oromooti kana gargaareen bahararra rakkoo ajaa'ibaatiin dabarseen viidiyoo hundaan qaba bahararratti mucaa kiyyaa sirra kaadhee gaafaan baraa keessa deemullee suuraan qaba gaafaan achi gubbaarra bahara gubbaa deemullee viidiyoon qaba hedduu viidiyoo nama ajaa'ibsiiftuun qaba viidiyoo nama ajaa'ibsiiftu Tayu mal je teme akam dufte aya मैं अम्मा अर्घा के चबे जरा माल किसे तातु सिरा चबे waan takka hindi sila dibjesi agarte budaan kiyya laal duu jira laal heera malee gadis kabula bo ma tamarada tajru belu de asgara kimtaa kiyya fulaa laal namatti aku juga dulu ras gada jani dukuba Gadaan illee laafatee akka nu harka laafatee maal goonu bishaan tilaanni keenya sirra dhufi tilaanni keenya. aboo goonu qarrabte viidiyoo kana Yoosi maal nin dalak sama Facebook ye kana nin kaba bakka akka jirra uno. furmaata nufi dalam di kotor kanu rafiani jiran Aboo bishaan kanarraa deemu yaadidaadha Oromoo. mucaan kiyya xiqqaan biyyarraa fudhadhee bahadheen biyya Itoophiyaa dhalate mucaan kiyya gadaan
achirraa ilaasiitiin fidadde mucaan kiyya kanaa fi inni gaa bu'aa bahii baay'ee waliin dabarree waliin baraa Suudaan keessaa fi Masri keessaas dabarree bishaan irraas hojii dabarree amma Jarman magaalaa Nuurambargi keessatti argamnu Azraa kottu gada koko obbaba ono mucaan kiyya san kana kunolaan gadaa taaju shurrubbee jaanini akkasi hawaasa Oromoo wal bara ilma keessanii gadaadha maqaansa afaan beeka gada dhaamsa dhaammadhumee Oromootti akkam jirtan nagaa fayyaa jiin Akkam jirtan nagaa fayyaadhaasin. nagaa jiin Nagaa qaddaniisin. afaan Oromoo akkamiin barat Ni baradamu. Liggateen barad. akkamiin eessaa barat Isaa baradamu. Rabbiitu naa godhe. Rabbiituutu achi gara galeettiin Oromoo na barsiise. rabbiitu Oromoo si barsiise yes sir rabbi Oromoo si barsiise afaan Oromoo qacoolatti haasuu tamee ati ummata kanaan maal jettaan warra nu daawwatu kana Dawutu kanaamu. Ispoortii dalagu. ispoortii dalagaadha ammaa soo Akkasitti miila kan kee ispoortii dalagee deemi. Isin nama dhaqqabdanii. nama dhaqqabdaani ayyee hawaasa wanni beeku Nama akkam dhaqqaba? koo guddin dabarseen yoon dhugaasi oona wahaasu waan artistoota Oromoo keessan addatti hin ga'een tun lafa anaaf isin eegitti wal fuunee cidha godhanne egaa duraanii kophaa kiyyaan ture nama kophaa daa'ima guddisu ture amma dura waan tarbiina godhee turte eganaa anaaf isin biyya turte akkasitti naaf isin dhiheenyatti wal fuunee gaa'ela godhanne. maaltu sitti dhaga'ame baga gammaddan kana gidduutti Bagolumaanuu gammanne. ni maaltu sitti dhaga'amte koofitti toluutiiti Ati gammachuudha nama tokko murtii qabattee taa'uunis takka gammachuudha nama jaalattus argattee wajji jiraachuunis gammachuu guddaadha. Wal arguunis nama fira keetii qaama keetii dhiiga keetii argattee jireenya kee wajji fufuunis hedduu bareedaadha. Na gammachuudha. Nama isii argachuutti ani gammachuu guddaan qaba. Jiruunti jijjiiramtee gammachuu bareedduu qabaa bultii gaarii jechuudha. Bultii bareeda keessa seenee isaan jirutti yeroo jirutti wal agarra jechuudha yaamma. Anis fuula duraaf gaa albama qopheessaatiin jira. Kilippiidhaas haadha mana kiyyaatii wajjinis hojjedhee isiniif dhiyeessuudhaaf fuula dura amma gaa anis namaan biraa qaba jechuudha yaamileen tiyya fuula duratti ilaa ammaa jiru wajjiniin qabsoo qabaa ture jechuudha sanumaaf hawaasa kiyyarraa ture amma immoo yoo rabbi jee gama duraatti gama fuula duraatti albama hojjedhee fixadheetu jira muuziqaa hojjetamaa jira so yoo rabbi jee kilippiidhaanis hawaasa kiyyaa wajjin wal agarra.